Exercise 3.17 Gaaffii tokkoffaarraa yeroo kan solve the following equation involving exponent kan jedhu argina. Gaaffii irraa haa kaanu. Gaaffii irra jiru gaafa jennu maal goonaa jalqabaa paaworii ishii 1/2 jettu kana irraa balleessuuf maal goonaa paaworii lamaa goonaa jechuudha. Paaworii lamaa fooriis paaworii lama isa kanas paaworii lamaa goona. Akkamiin goonaa x square plus 2x paaworiin isaa meeqadha? 1/2 ture miti? 1/2 ture. Paaworii meeqa goona jechuudha? Paaworii lamaa goona. Paaworii 2 goona jechuudha. 4 paaworii meeqaati? 4 jechuudha. Paaworii lamaa goona. Paaworii lamaa goona. Sana booda asitti 1/2 times 2 gaafa waliin baay'ifnu paaworii isaa jechuudha. Meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun 1/2 times 2 meeqa ta'a? Walqixa meeqa nu kenna? Ishii kana waliin baay'ifnu 2/2 ta'a. Kana jechuun immoo walqixa tokko nu kenna. Kanaafuu asirratti paaworii tokkoota jechuudha. Paaworii tokkoo ta'e jechuun immoo matuma isaa isa kana nu kenna jechuudha. Ishii as keessaa kana. Kana jechuun x square plus 2x equal to meeqa nu kenna? 4 square jechuun meeqadha? 16 nu kenna jechuudha. Kana jechuun immoo x square plus 2x 16 yeroo as dabarsinu meeqa ta'a? Negatiivaan as darba. Negatiiva 16 walqixa 0 jenna jechuudha. Walqixa 0 jenna. Sana booda maal goona? Quadratic formulaadhaan hojjennaa jechuudha. Samma kana arganne x square plus 2x minus meeqaati? Negatiiva 16 walqixa 0 isa jedhu kana maaliin hojjenna jechuudha? Quadratic formulaadhaan hojjenna. Quadratic formulaadhaan gaafa hojjennu x'n walqixa gatii x barbaaduuf jechuudha. X walqixa negative b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. Amma gaa b'n keenya eenyudha? 2dha. Kanaafuu x walqixa negative 2 plus or minus radical of 2 square minus 4 n keenya meeqadha? 1dha. C'in keenya negatiiva 16. Negatiiva 16. Hiruu meeqaati? 2 n keenya meeqadha? 1dha. Sana booda maal goona? X'n walqixa jenna. X walqixa negative 2 plus or minus radical azalaa kana gaafa wanneen 2 square meeqadha? 2 square jechuun 4 jechuudha. 4 pilaasii ta'a. Maaliif inni kun negatiiva asitti inni kunis negatiiva gaafa waliin baay'atu pilaasii ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 64 gaafa waliin baay'atu kun jechuudha. 64 irra meeqaati? 2 arganna. Sana booda maal goona? Walitti haa idaanu. Maal goona? x equal to negative 2 plus or minus radical of 60 meeqaati? 68 irra 2 jenna. Irra 2 gatiin x keenya kana kan nuti arganna. Gatiin x keenya kanadha. Gaaffii biirra jiru immoo gaafa jennu maal goona? Paaworii ishii kana balleessuuf maal goona? Paaworii 1/4 ishii jettu kana balleessuuf maal goona? Paaworii 4 goona jechuudha. Gama lamaaniinuu paaworii 4 goona. Paaworii 4 asiin paaworii 4 lama birattis paaworii 4 goona jechuudha. Paaworii 4. Sana booda maal goona? Ishiin kun wal balleessiti. 4 asitti 4 ni balleessiti. Sana booda ishii kana qofa noofa. Kana jechuun 16 x paaworii 16 1/2 ta'a. Paaworii 1/2
16x the power of 1 over 2 equal to the power of 4 argan. To the power of 4 jechuun immoo meeqadha? 16 jechuudha. Jechuun immoo 16x the power of 1 over 2 equal to 16 over 16 jenna over 16 jenna. 16 bada maaltu nuufa x the power of 2 nuufa. Walqixa meeqadha? Kana jechuun immoo tokko jechuudha. Tokko erga argannee maal goona? Tokko erga argannee gama lamaaniinuu paaworii lamaa goona. Maaliif paaworii ishii kana 1 over 2 kana balleessuuf jechuudha. Gama lamaaniinuu paaworii lamaa goona. Sana booda asitti x qofa nuufa. Asitti tuuntuudhaan bada x'n walqixa meeqa ta'a? Paaworii 1 square jechuun meeqadha? 1 ta'a. Kanaafuu gatiin x keenya 1 arganne jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo solve the following equations involving exponents kan jedhu argina. Gaaffii eeraa yeroo kaan gaaffiin eerra jiru 2 the power of x equal to 2 jedha. Kana maal gootu? Beeziinsaa wal fakkaata waan ta'eef kun maal gootu? Beeziinsaa erga wal fakkaate asirra paaworii tokko qaba. 2 the power of 1 jechuudha. 2 jechuun kana jechuun 2 matumaa isaa nuu kenna. Kana yeroo hojjennu maal goona? X equal to 1 jenna jechuudha. Gatiin x 1 dha. Gaaffii biirra jiru immoo haa hojjennu. Inni immoo maal jedha? 3 the power of x equal to 9 jedha. Maal goona? Beezisaa wal fakkeeffanna. Beezisaa yeroo wal fakkeeffannu akkamii wal fakkeeffannaa? 3 the power of x equal to 3 the power of 2 dha. 3 the power of 2 9 inni faana wal qixa 3 the power of 2 kanaafuu beeziinsaa sitti wal fakkeeffanneeti jira. Paaworii isaa faana paaworii isaa irraa hojjennaa jechuudha. Paaworii isaa x equal to 2 jennaa jechuudha. Gatiin x keenya 2 dha. Gaaffii isii irra jiru yeroo hojjennu maal goona? Beeziisaa wal fakkeeffachuudha jechuudha. Beeziisaa wal fakkeeffachuudha. 25 gaafa jennu meeqa faana wal qixa? 5 the power of 2 kana faana wal qixana. The power of 2x minus 1 equal to 25 jechuun immoo 5 the power of meeqa faana wal qixa? 3 faana wal qixa. 5 the power of 3. The power of 3x plus 4. Sana booda ishii paaworii kana asitti baay'ina paaworii isaatiin jechuudha. Paaworii ishii kanaatiin baay'ina. Ishii kanas akkasuma paaworii isaa kanaatiin baay'ina. Yeroo baay'inu 5 the power of 4x minus 2 equal to 5 the power of 9x plus 12. Sana booda beezisaa wal fakkeeffanneeti jira. Beeziinsaa 5 dha gama lamaaniinuu jechuudha. Sana booda paaworii isaa kana mallattoo wal qixaa jechuudhaan kan nuti fayyadamnu jechuudha. Kana jechuun 4x minus 2 equal to 9x plus 12 jenna. Kanarraa gatii x barbaaduun salphaadha jechuudha. 4x minus 9x equal to 12 ida'uu 2 jenna. Ishiin kun negatiiva dabarte jechuudha. 9x kun negatiivaan dabarti. Positiiva ture immoo inni kun immoo jechuudha. Negatiiva inni ture kun immoo negatiivni lamne jechuudha. Positiivaan as darbaa jechuudha. Sana booda meeqa arganna kana? Negative 5x arganna. Equal to meeqa ta'a kuni? 14 ta'a. Sana booda over negative 5 jenna. Over negative 5 jenna. Negative 5 negative 5 dhaan bada. Sana booda x keenya meeqa arganna? 14 negatiiva 14 irra 5 arganna jechuudha. Gatiin x keenya negatiiva 14 irra 5ti. Gaaffii dirra jiru yeroo jennu maal goona? Beezisaa wal fakkeeffanna jalqaba. Beezisaa yeroo wal fakkeeffannu 1 over 2 the power of x equal to 16 jechuun immoo 2 the power of 4 dha. Maal goona ishii kana wal naannessina. 1 over 2 ishii jettu kana jechuudha. Gaafa ol naannessinu maal goona? 2 jenna.
Garuu paawuriin isaa immoo maal ta'a jechuudha? Paawuriin ishee kana paawuriin x dha miti, paawuriin isaa negatiiva ta'a jechuudha. Negative x goona jechuudha. Negative x dha kan inni ta'u. Kanaafuu q the power of negative x ta'a. Yeroo ol naanna'u q'n kun yeroo ol naanna'u jechuudha. 1/2 inni ture kun 2 dhaan yeroo ol naanna'u maal ta'a? Paawuriin isaa negatiiva ta'a jechuudha. Equal to the power of 4. Amma gaa asirratti beezii isaa wal fakkeeffanneeti jira. Beezii isaa 2 dha. Negative x equal to 4 dha. Gama lamaaniinuu negatiivaan baay'ifna. Gama lamaaniinuu negatiivaan gaafa baay'ifnu asii negatiivaan badaa x'n wal qixa negatiiva 4 arganna jechuudha. Gaaffii irra jiru yeroo jennu maal goona? Beezii isaa wal fakkeeffanna waa biraa miti. 9 yeroo jennu 3 the power of q dha. The power of q x minus 5 ishii kana jechuudha. Equal to 27 jechuun immoo 3 the power of 3 dha. 3 the power of 3 dha. Sana booda maal goona? Ishii paawurii kana waliin baay'ifna jechuudha. 3 the power of 2 times 2 4x. Ishii kana yeroo waliin baay'ifnu negative 10 arganna. Equal to 3 the power of 3 jennaa jechuudha. Beezii isaa erga wal fakkeeffannee gara paawurii isaati kan nuti deemnu jechuudha. Kana jechuun 4x minus 10 equal to 3 jenna. 4x equal to 3 plus 10. 3 plus 10. 4x equal to meeqa arganna? 13 yeroo afrii afuriin bada x'n wal qixa meeqa arganna? 13 irra 4 arganna jechuudha. 13 irra 4ti. F irra kan jirus akkasuma beezii isaa wal fakkeeffachuuf kan nuti deemnu jechuudha. Maal goona? Ishii kana beezii ishii wal fakkeeffanna. 3 the power of 3 over 2 the power of x equal to 81 jechuun immoo 3 the power of meeqaati? 4 jechuudha. Over 16 jechuun immoo 2 the power of 4 dha. Sana booda maal goona? Beeziin isaa asitti wal fakkeeffachuu qabna jechuudha. 3 the power of 2 the power of 3 over 2 the power of x equal to ishii kana jechuun immoo 3 over 2 the power of 4. Maaliif 4 ishiin kun lamaafis sadiifis ni dhaabatti jechuudha paawurii ishiin kun. Sana booda beezii isaa erga wal fakkeeffannee paawurii isaa x equal to 4 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya 4 dha. Jirra kan jiru yeroo jennu maal goona? Beezii isaa wal fakkeeffanna jechuudha. Beezii isaa yeroo wal fakkeeffannu 2 the power of x plus 6 equal to meeqa? 32 jechuun 2 the power of 5 faana wal qixa. Sana booda maal goona? Beeziin isaa wal fakkaatee jira. X plus 6 equal to 5 jennaa jechuudha. Sana booda x'n wal qixa meeqadha? 5 irraati 6. X wal qixa meeqa arganna? 1 argannaa jechuudha. Echirra isa jiru kana yeroo jennu immoo maal goona? Paawurii ishii kanarraa balleessuuf maal goona? Gama lamaaniinuu paawur 5 goona jechuudha. X the power of 2 over 5 the power of 5 equal to 4 the power of 5. Maaliif asitti ishii kana paawurii ishii kana irraa balleessuuf waan deemnuuf jechuudha. Paawurii ishii kana irraa balleessuuf waan deemnuuf. Sana booda asitti 5 ishiin kun 5 kana balleessiti maaltu nufa? X square qofa nufa. X square equal to 4 the power of 5 ta'a. 4 the power of 5 arganna. Sana booda x square jenna equal to 4 jechuun 2 the power of 2 dha miti? The power of 5 jenna jechuudha. X square 2 the power of 5 the power of 2. Kana maaliifidha? Maaliif akkas goone? A the power of m the power of n jechuun eenyu faana wal qixadha? A the power of n the power of m faana wal qixa. Maaliif paawurii
ala jiru keessatti yoo deebisan isa keessa jiru immoo alatti yoo deebisan garaagarummaa hin qabu waluma qixadha jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadamna jechuudha ishii kana. Maaliif asii ishii paaworii ishii jettu kana wal fakkeeffachuuf paaworii 2 fi paaworii 2 asii ishii qabdu kana itti wal fakkeeffachuuf malee waa biraatiif miti. Sana booda maal goona gama lamaaniinuu jechuudha raadikaala jala galchina. Kana jechuun ishii kana raadikaala jala ishii kanas raadikaala jala. Iskeeriin kun raadikaala kana ni balleessiti akkasuma iskeerishiin kun raadikaala kana ni balleessiti. Sana booda maal ta'u nuufa x'n wal qixa to the power of 5 nuufa. Sana booda x'n wal qixa meeqa ta'a? Lama paaworii 5 jechuun meeqa jechuudha? 32 ta'a jechuudha. Gatiin x keenya 32 arganne. Gaaffiin a irra jiru immoo akkuma argitan kanadha. Maal goona kana beezii masaa wal fakkeeffannaa akkuma dura isiniin jedhe 8 jechuun to the power of 3 dha. The power of 2x minus 3 equal to 1 over 16 jechuun immoo meeqa jechuudha? To the power of negative 4 faana wal qixadha. The power of x minus 2 jennaa jechuudha. Sana booda ishii kana seechee baay'ifna power jechuudha. To the power of 6x negative 9 ta'a equal to the power of ishii kana seechee baay'ifna negative 4x plus 8 ta'a. Maaliif ishiin kun negatiiva turte inni kunis negatiiva turte negatiiva ture pozitiiva ta'a jechuudha. Sana booda beeziin keenya wal fakkaateera. Ishii kana fudhannaa jechuudha paaworii ishii. 6x minus 9 equal to negative 4x plus 8. Kana warra wal fakkaata walitti dabarsina. Maal ta'a? 6x plus 4x equal to 8 plus 9. Sana booda maal goona? 10x ta'a wal qixa. Meeqa arganna? 10 meeqa arganna jechuudha? 17. 17 gaafa walitti daansa kana over 10 jenna over 10 jenna. 10dhaan bada x'n 17 irra 10 gatiin x keenyaa jechuudha. 17 irra 10 argannaa jechuudha.